Ashamaar kafuune kabajamtoota daawwattoota keenya oduu guyyaa har'aaf jennee isin dhageessisnaa oduu waliin Anbaayiluu Nachooti. Mootummaan Itoophiyaa Eertiraatiin himateera. Toonni Eertiraa hatattamaan akka daangaa Itoophiyaa keessaa ba'uusi ajajeera. Mootummaan Itoophiyaa Eertiraan loltoota ishee gara daangaa koo seensistee finciltoota waliin hojjetaa jirti jechuun himateera. Kanaanis loltoota sana hatattamaan daangaa koo keessaa akka baastuufi deeggarsa finciltoota kanaaf gootus akka dhaabdu jechuun gaafateera. Xalayaa Guraandhalaa 7 bara 2026 ministeera dhimma alaa Eertiraa Usmaan Saalih barreeffameen Itoophiyaan daangaan ishee fi walabummaan ishee sarbamus wanti kun deebiin argatiin akka ture ibsiteetti. Taateewwan kun tuttuqqaa utuu hin taane haleellaadha jechuun xalayaan sun akeekkachiiseera. Kanaanis Itoophiyaan daangaa ishee keessa kan jiran loltoota ishee hatattamaan akka baaftuu fi finciltoota waliin hidhata taasisaa jirtus akka dhaabdu gaafatteetti. Yoo walabummaa daangaa Itoophiyaa ilaalchisuun deebii gahaa argatate mootummaan Itoophiyaa waldubbii kabaja waloo irratti hundaa'e gaggeessuuf qophiidha jechuun xalayaa sana irratti eerameera. Ministeerri Haajaa Alaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Ximootiyoos xalayaa sana keessatti gaaffiin ulaa galaanaa karaa Asab irrattis gaaffii dhiyeessaniiru. Xalayaan sun wayita Itoophiyaa fi Eertiraan karaa aangawoota isaanii walimachuutti fufanitti kan ifoomedha. Kibxata darbee ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed lola Tigraay waliin irratti ajjeechaa raawwachuu ibsanii turan. Dr. Abiy Ahmed walabdeen Eertiraa waliin galaana diimaa osoo hin taane tarkaanfii gara jabeenya Tigraayitti fudhatameenidha jechuun isaanii kan yaadatamu ture. Keessumaa Dr. Abiy ajjeechaa Aksuumitti raawwatamee fi saamicha warshaalee irratti taasisuun humnoota Eertiraatu hirmaatan jechuun komataniiru. Yemaanii Gabra-Masqal ministeera odeeffannoo Eertiraa roobii darbee ibsaa dubbii Dr. Abiy Ahmed irratti himaniif himanni kun himata paartii badhaadhinaa fi fakkeessaa ta'edha jechuun mormaniiru. Dabaluunis humnoonni Eertiraa gahee lola Tigraay waliin keessatti fudhatameef mootummaa Itoophiyaa irraa beekamtii waan argateefidha jedheera. Himata Itoophiyaan mootummaa Eertiraa irratti dhiyeessite irratti Eertiraan deebii kenniteetti. Eertiraan deebii kennite kana atakaroo biraa keessa seenuun dubbii ammeessuun barbaadu jechuun gaaffii Itoophiyaan dhiyeessite fudhatama dhabsiisteetti. Ministeerri odeeffannoo erga xalayaan kun ba'ee booda deebii kenneen qabiyyeen xalayaa sanaa himannaa sobaa bu'uura hin qabnee fi arbeeffamee haala nama ajaa'ibsiisuun kan barreeffamedha jedheera. Ministeerri odeeffannoo Eertiriyaa xalayaan sun yoo ilaalan qabiyyeensaa bareedaa fi waan waliigalaa waan qabate fakkaata jedhee ta'u malee haala nama gaddisiisuun himannaa fudhatama hin qabne kan Eertiraa irratti dhiyeessedha jechuun komateera. Inumaa xalayaan sun jedha duula jibbinsaa fi balaaleffannaa waggoota lamaan darban Eertiraa irratti gaggeeffamaa ture keessaa tokko akka ta'etti fudhatamaa jedheera. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa kun mootummaan Eertiraa atakaroo biraa keessa seenuun rakkoo jiru daran ammeessuu fi fedhii fi karoora akka hin qabne ibseera. Lammiileen Itoophiyaa 300 ol Keeniyaa kutaa bulchiinsa Maandeeraa jedhamu jiraatan gara biyyaatti deebifamuuf akka jiran himame. Lammiileen Itoophiyaa 300 ol kan dhalattoota kibba Itoophiyaa ta'anii fi Keeniyaa kutaa bulchiinsa Maandeeraa jiraataa turan akka ari'aman ajajni darbuun ibsameera. Hooggantoonni naannoo hanga Guraandhala 5 bara 2026tti naannicha gadhiisanii akka ba'aniif ajajuun ajajni kan darbe yoo ta'u kun ammoo sababa rakkoo nageenyaa duudhaaf ilaalcha gidduu isaanii jirurraa kan madde ta'uun dhagahameera. Ajajni kun amajji 19 bakka bu'oota uummatarraa kan kenname yoo ta'u lammiileen Itoophiyaa ari'amuuf jedhaman kun kutaa bulchiinsa Maandeeraa keessatti waggoota dheeraaf jiraachaa turuun hojiiwwan akka hojjettoota mana keessaa, daldaltoota, hojii qonnaa fi kaan irratti bobba'uun jireenya isaanii warra jiraataa turanidha jedhameera. Ajajni kun namoota kanneen irrattis dhiibbaa geessiseera jedhameera. Hogganoonni naannoo akka jedhanitti sababni murtii kun darbeef gareen kun ragaa seera qabeessa waan hin qabneef akkasumallee yakki naannicha keessatti heddummachuu waliin kan wal qabatudha jedhameera. Sudaan waggaa lama booda gara Igaaditti deebi'uun dhagahame. Sudaan gurmuu tumsa misooma biyyoota gaanfa Afrikaa Igaaditti deebi'uu kan himan pirezidaantii Jibuutii Ismaa'eel Umar Gelleedha. Barreessaan olaanaa Igaad Warqinaa Gabayyoosii Sudaan gara Igaaditti deebi'uu ishee gammachuutti dhagahame ibsanii tokkummaa naannichaaf kutannoo kan qabdudha jechuun Sudaaniin jajaniiru. Sudaan Igaad keessaa kan baate turte yaa'ii gurmuu biyyoota Igaad Yugaandaatti qophaa'e irratti hoogganaan garee humna addaa biyyattii Hamdan Dagaaloo argamuu isaanii hordofeetti. Humni addaa Sudaanii fi waraanni Sudaan kan wal waraanuu eegalan eebila 2023 eegaleetiin. Pireezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mohaammed marii pireezidaantii Masrii Abdul Fattah al-Siisii waliin taasisuun dhagahameera. Pireezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mohaammed gita isaanii kan Masrii Abdul Fattah al-Siisii waliin Kaayirootti godhaniin tumsa nageenyaa cimsachuun irratti walii galaniiru. Dhuma torbee darbeera gara Kaayiroo kan imal pireezidaantiin Soomaaliyaa pireezidaant al-Siisii waliin ibsa miidiyaaleef kennaniin
qaama tokkummaa Soomaaliyaa sarbu kamuu ni mormina jechuun ibsaniiru. Masriin gama isheetiinis gaaddisa gamtaa Afrikaa jalatti ergama nagaa Soomaaliyaatiif loltoota ishee bobbaasuuf akkaatuma karoora qabatteen bobbaasuuf akka jettu Alsiisiin dubbataniiru. Pireezidaantiin Masrii tasgabbiin Soomaaliyaa misoomaa fi nageenya naannichaaf dhimma murteessaadha jechuun Soomaaliyaa deeggaruuf biyyi isaanii waan irraa eegamu hunda ni gooteedhaniiru. Somaalilaand beekamtii biyyummaa kennuun Israa'el hordofee Masrii fi Soomaaliyaan ejjennoo waloo qabaachuun mormii isaanii ibsanii turan. Pireezidaant Hassan Sheikh Mohammed televezyiinii Aljeeziraa gubbaatti yaada kennaniin Somaalilaand kanneen Gaazaa keessaa buqqaafaman qubsiisuuf buufata waraanaa Israa'eliif kennuuf waliigalte jechuun himatan. Raashiyaan marii Iraanii fi Ameerikaa gidduutti eegale akka itti fufuu waamicha dhiyeessiteetti. Ministeeronni dhimma alaa Raashiyaa fi Oomaan erga bilbilaan mari'atanii booda marii Iraanii fi Ameerikaa gidduutti eegalee akka itti fufuu gaafataniiru. Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Sergey Lavrov akkasumas gita isaanii kan Oomaan Badir Al-Saadi biyyoota lamaan jidduutti waraana hambisuuf mariin isaanii itti fufuu qabaa jedhan. Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa ibsa baaseen carraaqqiin jaarsummaa Oomaan garee lamaan walitti fidde jajaniiru. Mariin Ameerikaa fi Iraan kan eegalee jimaata darbe ture. Jiilli Iraan ministeera dhimma alaa biyyattii Abbaas Arraagaachiin durfamu jiila ergama addaa Ameerikaa Stiik Witkoofiin durfamu walii wal argee Oomaanitti mari'ateera. Akka ibsa ministeera dhimma alaa Oomaanitti gareen lamaan waliin mari'atan dhimma sagantaa niikuleeraa irratti marii jabaa gochuu fi fedhiin mariis itti fufuudha kan dhaga'ame. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu guyyaa har'aaf jenne kanumaan goolabnaa turtii gaarii isiniin jenna.